Biroon mana isaanii saaraa yommuu argu naasuudhaan ija babaase. Afaan bane. Mana isaanii isa duraa wajjin faallaa waliiti. Kana keessa akka jiraatan amanuun itti cime. Manni isaanii inni Berliinitti argamu iddoo callisaa irratti kan argamu yoo ta'u, manni naannoo sanaa hundi mana gurguddaadha. Xiqqoo ishee mana isaanii irraa adda waan ta'aniifis yeroo ilaalan ni babbareedu. Ijoolleen inni wajjin taphatus wajjin hin taphannes baay'eetu jira. Manni inni haaraan garuu kophaa dhaabata, ona fakkaata. Ollaa isaa manni biraa hin jiru. Maatiin biraan naannicha hin jiran. Kana jechuun ijoollee wajjin taphatus wajjin wal lolus hin qabu jechuudha. Manni inni Berliin baay'ee guddaa ta'uu isaa irraa kan ka'e waggaa 9 keessa jiraateeyyuu iddoo dhokataan inni bira hin geenye hin dhibu. Kutaan inni seenes jira. Fakkeenyaaf biiroo abbaa isaa yoomiyyuu keessa seenuun hin eeyyamamneef. Manni inni haaraan garuu gamoo 3 qofa qaba. Gamoo gubbaa kan manneen ciisichaa fi mana fincaanii tokko qofa qabu, lafa yookaan giraawundii, kushiinaa, saalonii yookaan gorduubaa fi biiroo abbaa isaa kan qabu, kutaa lafa jalaa lafa hojjettoonni rafan. Biiroon abbaa isaa akkuma isa Berliinii seenuun dhorkaataa jedhee tilmaame. Manni inni Berliin manneen gurguddoo biroon kan marfamedha. Garuu wiirtuu magaalaa yeroo deemtu namoota adeeman dhaabbatanii walitti odeessan, namoota yeroo hin qabu jedhanii fiigan argita. Suuqii babbareedoo manneen fuduraa fi muduraa akka raafuu fi kaarotii tuulanii baay'eetu jira. Fuduraa meeqaaf meeqatu keessaa urgaa. Biroon takka dunuunfatee dhaabatee foolii kuufee gammada ture. Manni inni haaraan garuu karaa tokkittii qaba. Namni suuta jedhees ta'ee ariitiidhaan irra deemu hin jiru. Mana fuduraa fi muduraa miti suuqiin iyyuu hin jiru. Yeroo dunuunfatu naannoon isaa onaa fi cabbaa ta'etti dhaga'ama. Qofummaatu itti dhaga'ame. Berliinitti karaarra minjaalli hedduun tarree galee ta'a. Takka yeroo inni Kaarlii, Daaneelii fi Maartiin wajjin mana barumsaadhaa galu namoonni hedduun taa'anii dhugaatii oomichaa dhugaa yeroo kolfan arga. Namoonni iddoo sana taa'an baay'ee nama kuffalchiisuu danda'u jechuudha. Namni yeroo hunda utuu kolfuufiin arga jedha ture. Waa'ee mana isaa haaraa gaafa yaadu garuu namni kolfu hin jiru jedhee yaade. Manichi wanta nama kolfisiisus wanta nama gammachiisus hin qabu. Biroon dhufanii sa'aatii muraasa gidduutti as jiraachuun keenya yaada gaarii miti jedhee utuu Maariyaan uffata ishee shaantaa keessaa baastu. Mana saaraa keessa hojjettuun Maariyaa qofa miti. Dubartoonni huqqatoo 3 kan asaasanii malee hin dubbannes jiru. Jaarsi tokko kan nyaata qopheessee yeroo nyaataa immoo dhiyeessu akka jirus dhaga'eera. Namichi fuula isaarraa gaddaa fi aariitu mul'ata. Nuuf ofii keenyaan yaaduun nuuf hin eeyyamamu. Namoota birootu jireenya keenyaan murteessa jette haati isaa daa'imman akaakaa fi akkoon gaafa abbaa Biroonotti heerumtu kennaniif qaqqabachaa. Biroonoon waan isheen jette waan hin galleefiif akka hin dhageenyetti irra darbe. As dhufuun keenya yaada gaarii miti jedhe ammas irra deebi'e. Isa darbe dhiisnee manatti yoo deebine wayya. Muuxannoo irraa barannu nuu ta'a. Jecha muuxannoo irraa barannu ishee jettu dhiyoo waan bareef amma danda'ametti amma ammatti fayyadamu. Haati isaa kolfaa daa'immandicha keessa. Ani immoo jecha biraa siif kenna. Haala gadhee jiru amma danda'ame gaariitti jijjiirra. Ni ta'a jedhee yaadu. Abbaatti yaada akka kaasetti miitii har'a dadhabnee waan jirruuf bullee borsaatii shaayii dursinee akka geenyutti bariidhaan haa kaanu jedhe. Haati isaa hafuura qunnaa tokko baafatte. Biroon ol bahe Maariyaa meeshaa shaantaa keessaa baasuu gargaari jetteen. Waan jaallattanii na hordoftaaniif galatooma. Horaa bulaa. Kutaa 4ffaan itti fufa.